Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kurfii keenya kan guyyaa arraantanaa keessatti waa'ee filmii Ertugrul Gaaziitii fi aktoroota tokko hanga 5 jiran muraasa isaanii waa'ee isaanii isinitti himna. Hanga xumuraatti nu hordofaa isin jechaadha. Warreen chaayinaalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe, like, share godhuun maatii ta'aa isin jenna. Ertugrul Gaazii maqaan isaanii kan dhugaadhaa Ingin Altaan Buziyaatan kan jedhamu yoo ta'u nutii fi namoonni baay'een kan ittiin beeknu immoo Ertugrul Gaaziidha. Fakkaattii Ertugrul Gaazii fudhachuudhaan kan hojjete Ingin Altaan kan dhalate adoolessa 22 bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Iddoon inni ittiin dhalate immoo biyya Turkii keessa godina Kaasiriyaakaa Izmir jedhamu keessatti ture. Ingin Altaan yookaan Ertugrul televezyiinii Turkii irratti baay'ee beekamaa fi jaalatamaadha. Ingin Altaan yookaan Ertugrul umriin isaanii yeroo ammaa ganna 42 yoo ta'u maatii horatanii haadha warra isaanii Neelzaan Alkoodar waliin jiraachaadhaati jiran. Ingin Altaan yookaan Ertugrul Gaaziin Yuunivarsiitii Dookuus Eylul jedhamurraa barnoota ogummaa artii tiyaatiraa yookaan tiyaatirikaal artiidhaan eebbifame. Ogummaa isaa kanaanis bara 2000 takkarraa jalqabee televezyiinii Turkii irratti mul'achuu jalqabe. Ingin Altaan maqaa Ertugrul Gaazii jedhamu kan argate filmii seenaa Ertugrul Gaazii jaarraa 13ffaatti xiyyeeffachuudhaan hojjetame irratti. Filmiin kun yeroo hojjetamutti yoomeessa isaatirraa jalqabee uffannaan isaaniitis kan bara saniitiin wal fakkeeffamuudhaan sirnaan xiyyeeffannoon ittiin kenname kan hojjetamedha. Ingin Altaanis achirratti meen kaaraaktarii yookaan Ertugrul Gaazii ta'uudhaan hojjete. Maqaa kanaas achirraa gonfate. Seenaan filmii kana walumaa galatti xiyyeeffannoon isaa abbaa Ottomaan Turkish yookaan Sultaan Osmaan kan ta'e Ertugrul Gaazii irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetame. Asirratti ture Ingin Altaanis meen aaktarii ta'uudhaan kan taphate. Ingin Altaan yookaan Ertugrul Gaaziin yeroo ammaan tana akka addunyaatti dhaabbata industirii filmii addunyaa oomishu kan garaagaraa Hollywood, Bollywood dabalatee dhaabbattoota garaagaraatiin nama barbaadamaa jirudha. Akkasumatti illee taatonni garaagaraa fakkeenya isa godhachuudhaan dandeettii ogummaa artii irratti qabu xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan kan jaalatanii fi kan dinqisiifatan tokkoof lamaa miti. Ertugrul Gaaziin yeroo ammaan tana aktoroota akka addunyaatti barbaadamaa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u gara miidiyaalee hawaasaatiin namoonni gara biliyoona 5 olitti tilmaamamu akka isaan dinqisiifatanii fi jaalatan ibsaa fi turaniiti jiran. Ingin Altaan wayita filmii Ertugrul Gaazii hojjetuttis kafaltiin filmii kanarraa argachaa turan kutaa tokkorraa doolaara 15,000 hanga 30,000 yoo ta'u walumaa galatti immoo gara doolaara Ameerikaa miliyoona 6 fi 750 argataniiti jiran. Turkut Alp maqaan isaanii kan sirriidhaa Kergis Koskun yoo ta'u eebila 29 bara 1982 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa guddittii Turk Istaanbul keessatti dhalate. Barnoota isaatis sadarkaa takkaffaa fi lammaffaa achuma Istaanbul keessatti akkuma xumureen Yuunivarsiitii Miyammaaritti Dipaartimentii Ispoortii barachuu jalqabe. Ogummaa kanaanis Yuunivarsiitii irraa eebbifamee ba'e. Kergis Koskun yookaan Turkut Alp ogummaa taatoo filmii qofa osoo hin taane hojiiwwan moodelistiitis ni hojjeta. Ogummaawwan kanneeniin bara 2002 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa jalqabuudhaan hanga irraattis hojiiwwan garaagaraa televezyiinii biyya Turkii irratti hojjechaadhaati jira. Turkut Alp umriin isaanii ganna 40 yoo ta'u ulfaatinni isaanii kiloogiraama 75 dheerinni isaanii immoo meetira 1 fi seentimeetira 88 dheeraatu. Yeroo ammaan tanaatis achuma magaalaa Istaanbul keessa jiraachaa jiran. Turkut Alp filmiiwwan garaagaraa irratti hojjechuudhaan kan beekamu yoo ta'u filmii Ertugrul irratti immoo dandeettii fi ga'umsa addaa argisiiseen dinqisiifattootaa fi jaalattoota baay'ee argachuu dandeetti jira. Toora miidiyaalee hawaasaa Instaagiraamiin namni miliyoona 2.1 ta'an ni hordofan. Akkasuma Tiwiitarii irratti illee namni miliyoona 1,439 ta'an ni hordofan. Turkut Alp filmii Ertugrul Gaazii hojjechuudhaan durattis filmiiwwan garaagaraa hojjetee kan jiru yoo ta'u gara diraamaaleetiin diraamaawwan hedduu hojjeteeti jira. Isaan keessaa bara 2005 keessa Ruus Garling kan jedhamuu fi Neheraan hojjeteeti jira. Bara 2006 keessa Kandaan Aktii fi Dr. Olaar hojjeteeti jira. Bara 2009 Hirkan Yeris kan jedhuu fi bara 2013 Sarvival Alleeteraalii fi Konsumer hojjeteeti jira. Bara 2014 irraa hanga bara 2019tti Diril Ertugrul hojjeteeti jira. Gama filmiidhaatiin ammoo bara 2012 keessa Fitih 1453 kan jedhu bara 2012 Daag bara 2016 keessa Keek Meektar bara 2020 Malgiriit 1071 jedhu hojjeteeti jira. Kergis Koskun yookaan Turkut Alp yeroo boqonnaa isaaniitti wanti akkaan isaan gammachiisu miilaan adeemuu yookaan kitaaba dubbisuudha.
Baamsii B. Baamsii B maqaan isaanii sirriidhaa Nuurettiin Sanmis yoo ta'u iddoon dhaloota isaanii Istaanbul Turkiidha. Adoolessa 24 bara 1978 magaalaa guddittii biyya Turk Istaanbul keessatti kan dhalate yoo ta'u yeroo ammaan tana umriin isaanii ganna 43. Baamsii B dheerinni isaanii meetira 1 fi seentimeetira 83 yoo ta'u amantii musliimaatti hordofa. Nuurettiin Sanmis yookaan Baamsii B fiilmii Ertugulii fi Usmaan irratti beeynu kun barsiisaa maashal artiidhaati. Yuunivarsiitii Yediteeperraa Dipaartimentii Injinaringidhaatiin eebbifame. Gama biraatiin immoo ogummaa artii tiyaatiraa yookaan tiyaatirikaal artiidhaatiin dippiloomaadha qaba. Baamsii B yookaan Nuurettiin Sanmis hojiiwwan jireenya isaa ittiin gaggeessaa jiru keessaa fiilmii hojjechuudhaa fi maashal artii barsiisuudhaan yoo ta'u galii kanarraa argatuunis jireenya isaa gaggeessaatti jira. Nuurettiin Sanmis yookaan Baamsii B'n bara 2014 irraa jalqabee hanga bara 2021tti fiilmii Ertugul Gaazii irraa jalqabee hanga Usmaan yookaan Otomaan Turkishitti hojjeteeti jira. Fiilmii kana irrattis dandeettii fi ga'umsa addaa argisiisuudhaan dinqisiifattootaa fi jaalattoota baay'ee horachuu danda'eeti jira. Doogaan Alp. Doogaan Alp maqaan isaanii sirriidhaa Kaafaayit Kiitaanguunar yoo ta'u aktara beekamaa fi jaalatamaadha. Ga'umsa aktiingii yookaan gochaatiin taatoo cimaa fi dorgomaa hin qabnedha. Doogaan Alp gama biraatiin pirooduusera fiilmiiwwan garagaraati. Doogaan Alp kan dhalatan magaalaa guddittii Turk Istaanbul keessatti yoo ta'u gurraandhala 21 bara 1986 ture. Yeroo ammaan tanaa umriin isaanii ganna 35 yoo ta'u ulfaatinni qaama isaanii kiloogiraama 70 akkasumatti illee dheerinni isaanii meetira 1 fi seentimeetira 71. Doogaan Alp yookaan Kaafaayit Kiitiin barumsa sadarkaa lammaffaa akkuma xumuraniin hojii fiilmii hojjechuu jalqaban. Fiilmii hojjechuu keessattis dandeettii addaa kan qaban yoo ta'u yeroo ammaan tanaa pirooduusera fiilmiiwwan garagaraattis ta'uudhaan hojjechaadhaati jiran. Doogaan Alp yeroo ammaan tanaa maatii soratanii kan jiran yoo ta'u dubaree Haatik Giizin jedhamturraa ilma dhiiraa Alii jedhamus argataniiti jiran. Doogaan Alp hojii taatoo fiilmii ta'uudhaan cinattis hojiiwwan pirooduuseraatiin hojiiwwan isaan hojjetan baay'ee ta'anis isaan keessaa Long Time Age Draamaa jedhamu kan bara 2019 hojjetame, Aaris kan bara 2020 hanga 21 hojjetee fi Witness Documentary jedhamu kan bara 2019 hojjetame pirooduusera ta'uudhaan hojjeteeti jira. Kaafaayit Kiitaanguunar yookaan Doogaan Alp yeroo isaanii baay'ee kan dabarsan ogummaa fiilmii irratti yoo ta'u yeroo boqonnaa isaanii immoo deeminsa miilaatii fi suuqii keessa ta'anii gurguruu akkasumatti sirboota dhaggeeffachuu fi sirbuudhaan dabarsan. Gama biraatiin magaalaawwan Doogaan Alp bashannanaaf filatu keessa sadarkaa tokkoffaarratti London, Dubaay fi Niiwuork immoo sadarkaawwan lammaffaa fi sadaffaa qabataniiti jiran. Kaafaayit Kiitaanguunar yookaan Doogaan Alp maqaa Doogaan Alp jedhu kan argate fiilmii Ertugul irratti taatoo ta'uudhaan yeroo hojjetutti yoo ta'u fiilmii kana wayita hojjetuttis galii doolaara Ameerikaa miliyoona 1 ta'u argateeti jira. Abdurrahman Gaazii. Abdurrahman Gaazii maqaan isaanii kan sirriidhaa Kelaal Alii yoo ta'u fulbana 13 bara 1984 dhalatan. Umriin isaanii yeroo ammaa ganna 37 yoo ta'u ulfaatinni isaanii kiloogiraama 78 akkasumatti illee dheerinni isaanii meetira 1 fi saantimeetira 85 dheeratan. Abdurrahman Gaaziin yeroo ammaan tana lammummaa Turkiyaa qabaatu malee dhaloonni isaanii Paakistaani. Kelaal Aliin yookaan Abdurrahman Gaaziin barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa akkuma xumuraniin galaana artiitiin liqinfamuudhaan hojii artii yookaan taatoo hojjechuu jalqaban. Hojii kanaanis dandeettii addaa agarsiisuudhaan itti milkaa'uu danda'aniiti jiran. Abdurrahman Gaaziin yeroo ammaan tanaatis hojiiwwan artii irratti xiyyeeffachuudhaan taatoo fiilmiilee garagaraa ta'uudhaan galii argataniin jireenya isaanii gaggeessaati jiran. Kelaal Aliin yookaan Abdurrahman Gaaziin fiilmii Ertugul irraa jalqabuudhaan hanga Usmaanitti kan hojjetan yoo ta'u kafaltiin fiilmii kanarraa argatanis gara doolaara Ameerikaa miliyoona 3 olitti tilmaamama. Kelaal Aliin maqaa Abdurrahman Gaazii jedhuun namoota baay'ee biratti kabaja jaalala guddaa argatus onni namootaa keessatti maqaan Abdurrahman Gaazii jedhu galmaa'eeti jira. Abdurrahman Gaaziin yeroo boqonnaa isaaniitti daa'imman musliima ta'an Quraanaa fi akkasuma seera amantaa musliimaa barsiisuudhaan dabarsa. Bismillahirrahmanirrahim.
İnna enzelnahu fi leyletil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim Azimüşşan indirildiği 1000 aydan daha hayırlı gece olan bu Kadir Gecesi'ne bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Devletimiz, milletimiz, memleketimiz, İslam alemi, bütün insanlık alemi ve bütün mazlumlar için bu gece dualarda buluşalım. Kadir-i Night mübarek, Ramazan-ı Kerim inşallah. Esselamu Aleyke canlar.